كن دف رسولا متي ورا قرآنه كل رايون سيكن فرطة أنا فرد صحابة رم فدا صحاب تجودة صحابة إرجع ربي تنفدا دف أينيوفا أبو صحابة ران نمتوك ناسكن صحابة ترى مفسروت قرآن هم فرطو ورا قرآنه صحابة ترى ناسكن دورا صحابة ريو صحابة نجرو جد مفسروت الراهن فرطو يسي صحابة ران ناكن صحابة ران سجافة صحابة إرجع ربي ترى صحابة بلن فرطو صحابة ممالين فرد ناسكن يوقين صحابة يوقين تابعوت صحابة مالي رقم فرني صحابة كيسا توفيق ينجروا ترتيبان تابعوت ديما كيسا بس سيقين نانجي أبو ترتيبان دكتور أسد اتدمتا أبو ربي فياس التاخن أغايشي أبو وشي نين جمدي والله erga saabaan خان كانوا fudhanne كفن ناقبسي أما أو وجه جرا أمن خيا isfa ناخن erga صحابة را ناسكن saabaa ergan fudhanne qur'aana wayoon qur'aanaan sii keen صحابة را fudhadha ناخن صحابة را wayga فردني صحابة را نما قوات تفسر dura qur'aanaan deemnu ajiga dura qur'aanaan hiina أبو صحابة را ناخن بربادوني بك براهين لكن صحابة را ناخن sahaabaa mi qur'aanaan sii keesi agarsiisa obboleessa kiyya sahaabaa irraa naa kennan fedhan bakka biraan deemin afaan keettu quwwatti fassarte eenyu quwwaa fassare sahaabaa irraa naas kennu. qur'aanaan sii hiikaa sahaabaan Aboo fudhadhu jechaa jirta qur'aanan jeeni qur'aana sin gaafanne afaan keettu fassaren hin dogongoggore jay hin fudhattaa sahaabaa irraa naas kennu. sahaabaa mufassiroota qur'aanaa yoon sii fide hin fudhattaa Sahaabaadhaan si gaafadhe sahaabaa ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam. mufassiroota yoon sii fide hin fudhattaa Sahaabaarraan si gaafadhe sahaabota ergamaa rabbiirraan si gaafadhe ni boo. laa fedhu sahaabaa haa ta'u fedheenyuun haa ta'u Obboleessa kiyya sahaabaarraa naas kenni sahaabuma nama tokkorraa naas kenni sahaabaa ergamaa rabbiitirra. waanuma tokko irra deddeebi'aan waliin ka'a. Hin fedhu gaan hin fedhu ragaan kiyya jaarraa qarnii sadeen kana qof sahaabaarraa naas kennu dura awwalan. Sahaabaa malee hin fudhattu jechuudha. Nabi Muhammad irraa naas kenni Nabi Muhammad quwwatti fassaree. Eshi jedhii jaaree atti fassaree. Aboon Nabi Muhammad quwwatti fassaree quwwaa lallabzii quwwaa jettu tan. Qur'aana fassaraa Aboo Muhammad Bayaa. quwwaa tana Nabi Muhammad quwwaa jettu yoo kana fassaree. Badduuti ilaali ta'awiilaan qabu. Sahaabaarraa naas kennu erga Nabi Muhammad quwwatti fassarre ta'e sahaabaarraa naas kennu. Reefuun tana afaan arabaati ofiin fassarran jenne. Obboleessa kiyya sahaabaarraa naas kenne afaan arabaati yadii harka jenne quwwaa siif baddare eenyu namni quwwaa tana fassare yookaan qeensi keetu fassare yookaan peentichi keetu fassare lakkee qeensiin kiyyan fassarre lakkee peentichi kiyyan fassarre sahaabaaf fassara jedhi nama tokko naas kennu. Eshi Please tap tap godhame tap tap godhame. Obboleessoo aboo hanuma aboo quwwaa tana naa fassare. Bakka biraa hin seenin aayaa tanarraa badan hin bawan. Tanuma bara ayatuma yadiiti. Wanni nuti irratti haasawaa jiru waa'ee yadiiti. Yadii jechuun quwwaadhaan hin fassaramu yoo jette. Dhaggeeffadhaa obboleeyyan warri gadi gabbuu isaaf irraa erga siin deebifnan naan ja'a. Aboo nama quwwatti fassare sahaabaarraa naas kennu. Sahabaan jedhini mufassira siifin Aboo sahaabaan hin mufassira qur'aanaa didde dhagaye. No sahaabaan hin fassartu. Laa salafarraa siif kenna. Salafarraa siifin kenna. Salafarraa siifin kenna. Jechuun kun afaan arabaati moo afaan arabaatti miti? Quwwaa jechuun maa afaan hin beektu ati? Afaan arabaatti miti? Hin beektu Okay, sahaban gak kok. Sahaban Quran ni luka afan isaanitti hin bu'e. Nama tokko jecha luka afan arabaa kana quwwaa jedhee dandeettiitti akka afaan Oromootti hin dandeettidha. Afaan Arabaatti nama sahabarraa quwwatti fassares kan. Ishi amma karaa gabaabaa waliif garlaayichi. Hin barbaadu sahabarraa hin bawan sahabaan naa kan. Laa waa laman sii qaba caaxaa lama. Salafarraa warra akkasitti fassaree siifin sahabaa ergamaa rabbiidhaan fudhata. yoommoo salafarraa Uummanni koomentii barreessaa jiran gadi buusi jechaa jiran rabbi sodaadhu gaabii uummataa deebisa. yoo kan jettu taate qur'aanni Sahabaarraa fassara qur'aanni fassartu yeroo sana hin fudhattaayi. Sahabaan quraana afaan isaaniitiin hin fassartu. Hin fassartu hin jenneen. Hin fassartu hin jenneen. Hin fassartu.
hin fassartu hin jenne mufassiroota qur'aanaa irraa siif fidaa siin jedhe ammaati. Sahaaba mufassirtoota miti. Ati sahabaa malee hin fudhattu hin siin jedhe qabatu. Sahaaba mufassirtoota miti hanga nama qofa amanu. Taabiyaan mufassiroota. Yes, kunuunaa dhaggeeffadha. Sahaaba mufassirtoota as kanni as gabba tokko namatti tokko bicha. Eeshi yoon sahabaa irraa siif qoy yoon sahabaa irraa siif fide fudhatta. Wallaahi yoo ati sahaaba irraa nama tokko naafidde nama 100 kanarrattan wallaahi amman ahbaashi qabadha warabbil kaaba sahaaba irraa nama tokko nama quwwaatti fassare sahaaba ergama rabbitirra fidiyaas ragaa wajji. Sahaaba irraa yoo nama takka naafidde niin fudhadhaa jette. Dhageessaniimi taabiyaa irraa yoon siif fide. Nama 100 kun doktor Asliinis as jira kunoo. Ishi taabiyaa irraa yoon siif fide. Sahabaadhaan fedhe. Taabiyaa kutaa sahaaba. Sagaafatamte irraa fidi malee. Sahaabaa irraa malee fudhattu gonkumaa. Sahaabaa irraa naa fedha booree bintana. Obboleeyyan nama tokko yoon siif fide ni fudhattaa jiru. Allama nan fudhadha. Niin fudhadha jettee bara. Ishi Sahaabaa irraa naas kennaa. siif fide yoon siin jedhe gaan immoo taabiyaa irraa. Dura gaafatamte kana naa deebis. Sahaabaan si gaafadha. Wayga taabiyaa irraa yoon siif fide fudhattu. Aboo bishaanii jiru ta'e yommuu manda inni toofiqati. Sahaabaan si gaafadha. Yaa Rabbi si gaafadha. Yaa Abboleessa. الفرق بين التابع والصحابة حبيبي. Bishaanii jiru ta'e yommuu manda deemine. Sahaabaa irraa naafiti. Ergi sahabaa fudhatte taabiyaa sin fudhattare. Aboo taabiyaa si gaafadhean. Hin gaafanne. Walla dilan Namni ammallee taabiyaa hin fudhanne sahabaa sin fudhatu qur'aanaan si fassara. Sahabaa dura obsa. Sahabaa dura dursa moo taabiyaa dura dursa? Taabiyaa dursa sahabaa dursa. Unola hin akkammoo dubbiin kan kira akkana sirraa waltee waliin dhoyne waliin diine. Sahabaa dura dursa sahabaa sannaa kan nyaashe sahabaan si gaafadhe. Faddar. Sahabaa malee hin fudhattuu siin jee bara. Sahabaan si gaafadhe sahabaan Ati bakka tokkittii kana maa didda yoo sahabaa malee hin fudhadhu taabiyaa waan sahabarra madada as kennu. Ati kan sahabaa taabiyaan fudhanne sahabaa sin fura. Fassara. Sahabat dura dursa moo taabiyaa dura dursa? Qur'aana keessatti walii gallaga. Sahabat dura dursa moo taabiyaa dura dursa? Wayga qur'aanaan fassara. Sahabat dura dursa moo tafsiira kana keessatti taabiyaa dura dursa? Dursus yoo taabiyaan fudhanne obbolees taabiyaa akkan ittiin fudhanne dura sahaban dursuu qabaga. Sahaban dura dursaga. Akkan itti taabiyaa fudhadhu. Sahabaa keessaa yoonan dhabe. Eeshi erga kaste erga taabiyaan fudhanne qur'aana keessaa hin sahabaa keessaa dhabee qur'aanaan fassara. Taabiyaa keessaa hin dhabu. Dhagay. Sahabaan kan fassaree jiraatu. Yoon sahabaa keessaa dhabee. Quraanni waliin nabaa dhiifama. Quraanni waliin nabaa. Eeshi quraanni waliin nabaa. Aboo sahaban si gaa anammoo waaqroon si gaafadhe. Daf sahabarraan si fida naan jette. Nee fudhattaa naan jette. Allahu akbar jedhan takbiirtaatti siidha. Ummanni gaddarbi sa'aatii nurratti fixaan nutti taphataa jechaa jiran. Yoo ganna darbite munaazaraa fuulduraa dadhabde. Bar anaa siinjaa anaa miti wallaan namni taabiyaan fudhanne sahabaa hin fudhatu. Qur'aana keessaa hin baanu. Qur'aanaan sahabaa keessaa dhabeen taabiyaa fudhadhe osoo sahaban jiru kamittan taabiyaa fudhadhe. Ishi taraadhaan gad dhufne jettee miti reegaa. Sahabaadhaan gad dhufnaga. Dura taraan qur'aanaa qo'iga qur'aanaan fassarree ilaalla. Qur'aanni waliin nabu. Bo'aan eenyu qur'aana Eenyumni fassare quraanaa name. Dhaggeeffadhu qo'i. Dhaggeeffadhu. Qur'aana yoon sii fassare hin fudhatta. Aboo maaltu quraana maaltu nageen akkati fassartu kanatti sahabaan hin fassartu. Hin fassartiin. Kan bibira Nabi Muhammadin akkamitti sahabaa barsiisanii nu godha. Nabi Muhammadin ayata kana akkamitti sahabaa barsiisanii. Akan. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam quraana kana sahabaa barsiisan moo barsiisa. Qur'aana yoo sii fassare hin fudhatta. Quraanaan ati jettu kana sahabaan Nabi Muhammad sahabaa barsiisan moo hin barsiifne. Nabi Muhammad sahabaa barsiisuu bara sun gaafii biraati.
انت وين قبل ما انا وان اكاتي جت اوكي قرآن فسروا كان النبي محمد صحابة برسيسا مهم برسيبن Sangaa fi biraati. ate tungavi biratiga in Ay. kabamtega Kanammarraa hin baanu. Kanammarraa hin baanu. Kun kanammarraa hin baanu. biratiga Qur'aanaan siin fassara dura. Way Qur'aanni wal fassara ofii. Osoo achii gadi hin dhufin. قرآن فسروا balleessu كان وان jettee miti. نبي محمد فسرين نافدا Waan nabi Muhammadin fassarinii. ايه قرآن فسروا كان وان ارجم ربي فسرين نافسرتمو Waan ergamaa قرآن rabbiin الدك أبدا waan ergamaa rabbiin fassarin maan si fassara ree. هنولار جامعه كله دبرير اوكي اكاديمي قرآن محكمة نفسروا ديم كان نبي محمد فسره mutashaabini hundinuu akkaataa muhkamaa متشابهات جت وانا نبي محمد فسره واي متشابهه غير سن gara muhkamaa deebisneetii خبر سموه كما بيسنجي آيات قوات نبي محمد فسره amma immoo nabi Muhammad deebite ارجع ربي تجاه إسحاق برسيس القرآن إسرت taraan gaddumnaa ijji erga kadhate أبو الله توفيق متى سنتار محمد بيان Abu Bijaan akwai أبارا ورئيس جل مربان متى سينيا تجرا متى جلس هذا والله أنت توفيق واسد من كلمت كنا جنون بس gannan buusin bicha Deekaa tokko itti هيك واي يفسر Deekaa tokko gannan buusin جلس bicha والله نمت جلس هذا واي يفسر أيها الزنديق anta min az-zindiq habibi والله أنت من الزنديق الزنديق يفسر هذا القرآن بالقوة بس agay siima إيه agay يفسر؟ siima qur'aana dura qur'aanaan يفسر؟ fassar ishi lima khalaqtu biyadayya muhkama mutashaabiha أبو عن الناس كن دف ناس كن آية قوة كان الناس hadiisaa osoo hin barree قوة gaafatte سيجا dura بدن Mee Ustaaz Muhammad Bayaan xiqqoo. جابين قبان ديبت أبدا qoy qoy Oofiqati nama gurguddaa taa'ee si dhaggeeffataa raatiin taphatiin gaafii kallattumaan nuun deebiftu. maal tabaree dhaggeeffadhu siima Taphachuutti jirta bar fakkeenyaaf quraana kana eenyuun ni fassare. qoy Quraana eenyuun fassare nabi Muhammadii miti. mufassiroota qur'aanaa hin fudhattaa hin jedhee hin fudhadhuu jedhe dhaggeeffadhu Bakka mufassirootaan naqsi mufassirri quraanaa nabi Muhammadii miti durarratti. namni mufassiroota qur'aanaa hin Sahaabaan fudhanne mufassirtoota maal miti. ofii kiyyaa mujtahidaa dara akka mujtahidummaatti صحابة fassaraa مجتهدوتا متي kanaafiyyuu anis innan siin jedhe qur'aana No. kana dura wal No, simsiisee no. ilaalee Obbolees صحابة مفسرتوتا متي Mufassirri duraa nabii keenya toofiqoo. jenneen mufassirtoota miti siin hin jenneen صحابة ران سيقابة دقا صحابة الناس كن barati Awwala. mufassirootan fudheette sahabaa malee mufassirootan مفسرتوتا Mee صحابة bakka الناس mufassiraadhaa hin كن areesuuta. ishi Osoo bishaan jiru toofiq tayammumni ni godhatama. Bishaanii jiru tayammuma godhannaame. Naa himi kan. erga akkas ta'e qur'aanuun kan kanayyuu jammara isaa Bakke- qur'aana kana ilaallee Eshi. akkaataa wal simutti fassarree yoo wali Bakka quraanaan fassaruu jedha hartu hin fudhanna. Quraanni ni fassara rakkoon qabu. Garuu nabi Muhammad akkasitti fassare moo sahabaata Akkana. quraana kana قرآن quraanaan fassare قرآن moo فسروا أنا eenyuun ni النبي محمد fassare? فسره qur'aanni qur'aana akka fassaru rabbuman nuuf himire Rakkoon qabu. النبي محمد فسره إنا نزلنا ربنا عليك نوصل. الذكرى لتبين للناس جل بر ربي نبي محمدين أمو نبي نجد. محمد قرآن ونو تسرت بوف نبي نما فد باسي دا في جل مثال. نبي محمد مو قرآن كنا قرآن براتين الدباس مو حركة قوات تفسر مو بكا كنا قفا الدباس مي أكنا بكا نبي محمد كنا قفا الدباسي يو أتي نبي محمد أكسيت تفسر جت أسنو كني تايم فدنا أن الله أباشين تا ishi Kana booda immoo gara sahabaatitti Isiniif hin deemna. baasu. Yoo sahabaan akkasitti fassaranii kan sahabotaa sana ni fudhanna. فسر يس Karaa isiniif hin baay'ee baasu. سيدي بازاي Garuu lakkoofsa tokko jiru lamatti hin darbin. Bishaanii jiru qur'aanan immoo fassaramu biyyeetti hin ilma darbin. amma bayaanii walii gallaa qoyimee dura qur'aanni qur'aanan fassaramu amma bayaan نبي محمد فسره naa deebisime نبي محمد فسره qur'aanni qur'aana akka fassaru rabbitu nuuf himi Toofiqni fassaraa bari hin Qur'aana beeyna. keessatti ما ikhtilaafni أبصر hin jiru. ما أبصر سردوان Ikhtilaafni jira ربنا كتيمو قاي ربنا أكتبوا سن نبي محمد أكن نما إبسط وأكن ما بيانا قوتو ما جار na'am nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nama bayaana hin godhan أكن نجابك أسكن نجا دوباره أتبار نبي محمد بكتان أكن ما بيانا قوني آية ربي دورة أبتاجي
Eh? Eh? Kunoo larga. Akka nabi Muhammad bayaanan goone Rabbumaaf fassaree jette. Rabbumaaf fassaree kana rabbiin nabi Muhammad litubayyina linnaasi maaliif jaan? nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'aana hammallee nama bayaana godhuu keessatti shakkiin hin jiru. Garuu immoo inni kanaafuu gaa bakka nabi Muhammad laal bakka quraanaan fassare nu kannis hin jenne barnuti sin dinne nuti as kennu. bakka nabi Muhammad qur'aana hammallee qur'aanaan fassaruun hin ta'uu jechaa jirtaati. Hin ta'uu hin jenne boon oboo bakka nabi Muhammad itti fassaretti fassara. Akka qur'aanni fassaru kan rabbiin hammallee ayata keessatti nu dubbaten si himu. Qur'aanaan fassaruu kana nabi Muhammad fassare. Qur'aanaan fassaruu kana nabi Muhammad fassare. Ati akka qur'aanni hammallee qur'aanaan fassaramu ittiin amantaa? Nabi Muhammad qur'aanaan fassaruu kana fassare. Rabbiitu nuuf hime ree. Rabbii nuuf hime hammallee fassaramu. Nabi Muhammad laala nabi Muhammad rabbi qoy. Nabi Muhammad itti hin himne nuuf hime jechuudha. Waan namaaf bayaana ta'e hunda nabi Muhammad namaaf bayaana godhu eenyu bayaana godhuu qabu ergama rabbiitti ergama rabbiitti nu bayaana godhame. Ergama rabbiin nu bayaana godha. Garuu waan wanni ergama rabbiitu bayaana nuuf godha. Garuu wanti ergama rabbii hammallee bayaana nu godha as kenna. Na dhaggeeffadhu. Na caqasi. Waan cufa hammallee ergama rabbiitan si dhaggeeffadha. Way sakkam godhatta. Haasoo kiyya caqasi. Bayaana nu godhe si dhaggeeffadha. Jarjarrini na caqasime na caqasime. Hayyee ergama rabbiitan si dhaggeeffadha. Tifuuf. Way isa qulqulluu natti hin qabini. Hayyee dafee. Wanni sin jedhe. Himbe ilaki hindako. Hindako ergama rabbiitan si fidate. Fassaramuun isaa keessatti kana hin furattu siin jedhee jira. Aboo quraanaan fassaruu kana ergama rabbiin bakka itti fassaru naaf fidi. Rabbiin hammallee qur'aanni akka qur'aanaan fassaramu nuuf fidee jira. Nabi Muhammad itti hin himne. Namichi gara biraa deemaa bar. Abu Dujan rabbiin akka quraanaan fassaru sitti hime malee ergama rabbiitti hin himne jechuudha. Ergama rabbiitti yoo hime dirqama hammallee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kana kanaan hammallee hin fassarre jennee irraa dubbachuun maali? Waan nabi Muhammad hin fassarin akkamitti fassarare? Waan ergama rabbii hin fassarin akkamitti fassarare? Limaa khalaqtu biyadayyaa kana tamma fassarte kana nabi Muhammad harka jaariyaatti fassare. Bara afaan Oromooti jar. Ana afaan Oromoo afaan Arabaati jar afaan ati bar. Ati afaan Arabaa bar si quwwate fassara. Harka jechuun afaan Oromooti yedii jaariyaatti obboleessa kiyya. Siifuun qoy. Akka yeroo jettu. Toofiqati maaliif karaa dheeraa deemta amma? Karaa dheeraa deemaa hin jiru. Almaa obsame afaan Oromoo ilaala afaan Arabiitiin almaadhaa miti. Almaa. Maali de? Okay, hiikaan almaa jechuun afaan Oromootiin maal? Bishaan. Okay. Thank you. Bishaan. Okay. Anillee gaa kanaafin yadii afaan Oromoo san harka jedhe. Yedii inni sun rabbi irratti dubbatame. Yediin kan rabbi eessa amma walii mee ustaaz Muhammad bayaan bakka quwwaa qofa naas kennu. Waygaa. Ati amma fakkeenyaaf bishaan bishaan ammallee rabbii walitti misaalu. Harka kee kana eenyu quwwaa fassare? Rasuula fassare. Rasuula fassare. Yedii jaariyaatti maaltu fassare sila? Aboo quwwaa baanne quwwaa. Ati bar kan yedii jaariyaadhaaf daliila godhattee fidde. Obboleessa kiyya aboo ati quwwaatti fassare hin jenne. Quwwaa tana eenyu fassare? Mee gabaabumatti karaa dheeraa nu oofaa jirta laa akkasitti naannoo san hin deeminiiti. Mee gabaabumatti quraana kana akka nabi Muhammad fassaretti fudhanna moo akka namni biraa fassaretti fudhanna? Ridwaan kiyya na caqasime. Muhammad bayaan. Caqasee kunuun si caqasaan jira. Akka nabi Muhammad fassaretti fudhanna moo akka namni biraa fassaretti fudhanna? Hanganuma akkatti karaa dheeraan oofuu jiru. Okay, Ridwaan qoqoy. Hanganuma akkatti karaa dheeraan oofuu jiru. Meenaa obsi gagee tokko. مرة فقط مرة. انفد. مرة. انفدوا. انفد. دي فدوا شيء. ما زي.
الله يا توفيق خادجة جرتهم قرآن مدي قرآن توسم مرمي أما قرآن اوكي قرآن أنا أكا إرجما ربي فسر موهم فسر أكا إرجما ربي جدت تفسر كان اوكي ينجس قوات إرجما ربي قواتي فسره بر يدي جاري أستسي في دتي دورا أبو ليس يا بوي قواتي فسر عن قوة قفن بربادة كلمة قواتنا فسره إيه قوات جتون هي كان إشمال جتشا كم جبينيا جتشو قوة جتون هي كان أبان رموت مالو قوة جبينيا جتشو أبو قوة جبينيا كان نبي محمد جبينيا تفسره والنبي محمد فسر مليهم فرطواتي هاي قرآن إرجما ربي تفسر قبلوس ودرن النبي نفسر فرطو ميتي أنا إرجما كينيا فسر ملين فردون إيشي يدي سنة يدي جاريات نبي محمد فسر كان تم يدي جاريات أنا مو أمراري قوة الناس كن هايتي هم حركة جتشو روموتي حركة جاريات نبي محمد صلى الله عليه وسلم فسرني أبديجرت أسكن جاريات نبي محمد فسرني دافي أبديجرت وي أبو ميتي إنكر وفكرة كون نبي قبو محمد فسرني إنكر إرجما ربي حركة جتشو واني أسيقلو إنكر إرجما ربي حركة جاريا كان قرو أبرز قوة جتون جبين يامتي سن قوة جتون جبين يامتي ربين قوة إساتي وأمك ستشكل فيدي قابو قوة أنا فيدي قانو أسكن قوة أسكن ربين قوة جت بكتو إرجما ربي قوة فسر إيش ما بيان يد نبي. الله فوق أيديهم جتون ما أبو جتون بيب أنت أيه. تبرر رسين قبل أسير رامبو وي أسوق وما قيامات يدي تبوتي قابل دي رامبو وما كن يدي كن كنتا وما كن يدي يدك ترجمة ربي فسر دافي بك إرجما ربي كن يدي جارياتي فسر يوتي كن هرا بك قوة أكنيتي فسر قوة قبل أني سيدي سر قبل بودا قوة يدي سيدي جارياتي سوى الجنجر كن قوة كن قوة أتي سنكني توكا كني دراتي مي قوة يدي كن جاري سيف إن كن Inni تو sinjala kaa'u jiru waa barachuuf taa'u jira toofiq. قوة إن كن تو أوكي وي بوا أتجاتي ويقال وي نابي Wai, wai. دي جرا يونا Wai بوسي buusi نابي qabu yaa. جرا يونا Buusina بوسي buusina meetiko ليسا الله أكبر والله بقى يجي بيسات أما آخر إنجي نجيب وصو إرجما ربي قوة فسر سلا إرجما ربي تناس كنت تطر إن كنت بقى والله أما دكتور أصلي رياض نفور أمي تكانوا أبشر Laa نفسي doktora sidii osoo hin taane silaa laa. Nuu wanta kennitu jechu jira bar waan ergamaan rabbi itti fassare malee ka biraan fudhattu jechu jira bar kasaasan nu kan nu deema ka ergamaan rabbi nu fassare dhiise Abuuzarri beekaa labbeeka tokkitti wanni jarri yadii san quwaatti jijjiiraniif akka kan maquluuqaan fakkaanneef miti. إيش أكيد يا ده Kana إنسان bar makuluuqni quwwaan qabu makuluuqni quwwaan qabu ma. قوة بكون ولا ربي تفكر سجرا ما نمر Makuluuqnis quwwaa qabaa bar. جبيني قبل من ما Kana dubbatu dabaraan sila. Wal baasaa Dhugaaf daqiiqaa malee. tokkittiin haa kennaa hojii naasaa. mee naa kennaa ollaa baasaame دكتور أزلين هذه بدو Soddaan immoo gaa soddaan sodaadhaa soddaa. Soddaan sodaa beektanii gaa silaa dubbadha. أبو متان ركوب سرير ما شعرت تقول يا دكتورة Ulamaa gurguddoo akka Mubaarakii fi Ulamaa asilitti gurguddoo ishee godha. Harkaatti godha odoos godha. سلام وربنا كلام معلومة ربي لا سبحانه لا 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 يا ربي بيجي لا شيء تيجي ونوي كبارة ونيجا وسلا سلا بكرة سلا ورسلا جي توني كبابي ميتي ره يا ربي يا كوت تترى يا رب ايش يا رب جران يا ده غني يسول بادري كسدي بيچار راچا چمکو سر ايا يا رب firoomsaan kun abaashiidha moo akkami mee Miti bu. mee warqiyyee sanillee sheeritti godhaa yoo jiraate laal beektaa namni hamzaa wajjin ma marmu laal arrabsis way danda'ani jechaanis waa jechuus hin danda'ani. محمد بيان Eh? أبو دكتور أصلي أكم أولباف تاني دبسين Booyi rafet isaa rafu.
ammaanu habaashii dhabeetan jira. Mee hoggaan bahee qo'i miskiina tokko boochisaa jira janii. Achitti dhahinee imimmaan irraa yaafna. Yeroo takka.